Torbeen agarsiisa teeknikaa fi ogummaa sadarkaa magaalaa Finfinneetti geggeeffamu paarkii Araadaatti banameera. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee sirna eegalchiisa torbee agarsiisa teeknikaa fi ogummaa sadarkaa magaalaa Finfinneetti geggeeffamu irratti haasaa taasisaniin biyyi cichoominaa fi cimina ijoollee isheetiin kan ijaaramtu ta'uu hubachiisaniiru. ሀገር በልጆቿ ጥረትና ግረት ትገነባለች። Biyyi tattaaffii ijoollee isheen ijaaramti. Harki hojjetuu fi sammuun kalaqu ijaarsa biyyaaf bu'uura cimaadha. Biyyi keenya Itoophiyaan yeroo ammaa kalaqa saayinsii fi teekinooloojiitiin guddina ajaa'ibsiisaa galmeessaa jirti. Kun ammoo dorgomtummaan ishee akka dabalu taasiseera. Tibbanaa ministeerri muummee keenyaa Dr. Abiy Ahmed damee hubannoo namtolcheetiin bu'aa olaanaa galmeessaniin gamtaa Afrikaatti hoogganaa damee hubannoo namtolchee ta'uun filatamuun isaanii ni yaadatama. Taateen kun biyyi keenya damee hundaan jijjiirama ariifataa galmeessaa jira. Chushef ragaadha. Teekinooloojii kalaquu fi itti fayyadamuudhaan kaayyoo oomisha biyya alaa kan biyya keessaan bakka buusuuf qabanne milkeessaa jirra. Jijjiirama ariifataa damichaan galmeessuuf wantoota gufuu nutti ta'aa turan maqsuus dandeenyeerra. Harki hojjetu sammuun kalaqu ijaarsa biyyaaf bu'uura ta'uu kan ibsan kantiibaa Adaanech har'a oomishaalee alaa galan kan bakka bu'an sadarkaa idil-addunyaa kanneen madaalan biyya keessatti oomishamaa jiraachuu mirkaneessaniiru. የሚፈጥሩ አእምሮዎች የሚሰሩ እጆች ምን ያክል እየተበራከቱ እንደመጡና sammuun kalaquu fi harki hojjetu heddummachaa jiru. Carraaqqii taasifameenis bu'a qabeessa ta'aa akka jiran hubanneerra. Har'as oomishaalee alaa bakka bu'uu kanneen danda'an akkasumas oomishaalee sadarkaa idil-addunyaa madaalan ogeessotni oomishuu danda'an akka jiran agarsiisa qophaa'e kanarraa hubachuu dandeenyeerra. Keessumaa akka magaalaa keenyaatti damichaan jijjiiramoonni ariitiidhaan galma'aa jiru. As keessatti ga'een kolleejjota teeknikaa fi ogummaa olaanaadha. Oomishaalee garaagaraa duraan biyyoota alaarraa galchaa turre yeroo ammaa kolleejjota teeknikaa fi ogummaarraa argachaa jirra. Utubaawwan ibsaa daandii cinatti argitan kanneen baay'ee ammayyaa'oo ta'an kunneenis bu'aa kolleejjota keenyaati. Hojiiwwan kalaqaa fi teeknikaa dargaggootaa fi barsiisota kolleejjii teeknikaa fi ogummaatiin eegalaman qaama ijaarsa biyyaa ta'uu kantiibaa Adaanech ibsaniiru. እነኚህን ውጤቶች ይዛችሁ የቀረባችሁ ወጣቶች እንደዚሁም መምህራኖች bu'aawwan kalaqaa kanneen qabatanii kanneen dhiyaatan dargaggootaa fi barsiisonni keenya hojiiwwan kalaqaa qabatanii dhiyaatan waan akka salphaatti ilaalaman osoo hin taane hiikoo guddaa qabu. Qaama ijaarsa biyyaatis amma biyyi keenya boqonnaa murteessaa irratti argamti. Oomisha alaa galan kan biyya keessaan bakka buusuu qofaa osoo hin taane biyya keenyatti oomishuun biyyoota alaatti erguutu nurraa eegama. Akkuma isaan hojjetan nullee hojjechuu ni dandeenya. Kaleessa biyya keessatti oomishuu dhabuu fi hanqinni sharafa alaa akka barbaannetti guddachuuf nu daangessee ture kan jedhan kantiibaa Adaanech har'a sana hunda dabarree jijjiirama qabatamaa galmeessaa jirras jedhaniiru. Bulchiinsi magaalichaa deeggarsa taasisuus cimsee akka itti fufu ibsan. ዋናው እንችላለን ብለን ማመን ነው። አምነን ደግሞ መተግበር ነው። Inni guddaan ni dandeenyaa jennee of amansiisuudha. Erga amannee immoo hojiitti hiikuudha. Bulchiinsi magaalichaa akkuma kana duraa deeggarsa taasisu cimsee kan itti fufu ta'a. Hojiiwwan kalaqaa wayita hojjettan namoota hedduudhaaf carraa hojii uumtu. Yoo oomishnee bu'aan argannu baay'ee olaanaadha. Akka biyyaatti of dandeenyee akka dhaabbannuuf hojiin kalaqaa isin hojjechaa jirtan bu'uura. Waan hojjettanitti osoo hin quufin kan caalu hojjechuuf carraaquu qabdu. Dhaloonni akka kalaquu akka hojjetuuf daandii itti agarsiisuunis barbaachisaadha. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee yeroo ammaa biyyi keenya harka waa kalaquu barbaadaa jirti jedhanii kanaaf ammoo kolleejjota teeknikaa fi ogummaarraa hojii baay'een akka eegamu ibsanii aadaa hojii 24/7 bu'aa galmeessuu fi babal'isuun akka barbaachisus akeekaniiru. Agarsiisni har'a eegalame kunis guyyoota 3 dhufaniif kan itti fufu ta'a.